Yoona bulchaa afaan ol argatanii ta'a harmee. Gamme nagadhiisi. Dhiisna waraantume. Na argita. Boru ganama isa geggeessa. Maal taatetti namni maal siin jedhu nama mana namaa dhufe akkamittiin billaatti fudhate? Eeyyamna namni bulchaatu nama gaammasiif bulchaan nama. Inni fuunni immoo maal eegaa? Abba! Gamme nagadhiisi. Dhiisna waraantume. Dhiisna waraanama. Deemiyaa! Dhiisi maal ta'a? Gamme sinna gamme dhiiga isheen bakka lamatti dhangalaatu. Dhiisi maal ta'a? Maal abbaan barbaade dhuftee qe'ee namaa dhuftee akka godhatu. Maal taatetti namni maal siin jedhu nama mana namaa dhufe akkamittiin billaatti fudhate? Eeyyamna namni bulchaatu nama gaammasiif bulchaan nama. Utuu nama ta'e maal isaa dhufee heddanatti akkasii godha. Hin argita moo gamme yoo ani bulchaa hin ajjeesu ta'e harka kootti waa ta'a bulchaan. Anjimaatee miti. Hin argita. Oduu namaa dhageesse waan hin taane keessan galii. Amma doota isaa waraantee rattee maaltu taattee yaaddetta? Harmeen asiin gahin jetteen maal si ilaallata si waa akkasii? Dhiisi himaate jarjarinii fi waan akkasii galamma manatti tolu. Yoon hin agarsiisu ta'e nama mita. Harka keerratti odoo waa ta'e maal goota? Ta'ee dhiise maal fayyada? Du'aan isaas jiraan isaas nama hin fayyadu kun nama miti. Inni fuunni immoo maal eegaa? Ani gammee irratti shira biraa xaxaa, isheen shira biraan irratti xaxxi. Ani lubbuu gammee baannaan jedhaa, isheen lubbuu koo baasuu deemti. Maaloo isa dhugaati? Lubbuu namaa baasuun amma kana ulfaata. Ani amma utoo obboleessa goote, utoo haadhoo goote gammee dabarsee bishaan keessa nan buusaa. Ilaa an keessaan qabu ilaa. Lubbuu mucaa kanaa tolosaa harka gaafadhu. Ilaa an keessaan qabu an lubbuu baasuu jaalladhu. Maal taate bushaa? Waaqa sanoo isheen galateeffachaa harka galte. Billaanatti fudhatte guyyaa du'a kootii tarratee oolee. Du'een oolee. Dhoqqee keessa kan galateeffattee bulcha. Dhiisgan lubbuun caalu lubbuu na baasuuf kaate. Du'i namaa akkamitti nama maranan jedhee akkamitti tarkaanfii akkasii irratti fudhate. Ani jechuudha gamme isa dhugaasitti sii fedhee inni isa malee inni dhaqee niisisa manni dhaa shamarranii immoo jira. Nani madha margaa fa'itti immoo. Manni dhaa shamarranii duraan hin jiru siin jedhanii. Hojii kee darbeen akkasii jibban hin beektaami. Kan shamarranii duwwitti miti kan dubartootaayyuu jira dhageera waa'ee mana hidhaa. Margaan faaya kan dubartootaas kan dhiiraas kan eenyu akka jiru beeku. Ani yoo ta'e immoo ani bulchaa durii miti. Isa dhugaan sitti ani nama jijjiirame ani nama amala gaarii bitateeni namni akkamitti hamtuu hedheena ilaala. Hamaa hedheena ilaala. Takka hamtuu takka hamaa. Maalin akkasii? Amma waaqayyo si hoshiraati. Jimaatee naa hin dandeessu. Odoo si waraantee raattee maaltu taattee yaaddetta? Kanaa booddee karaa irratti argitu maaliif ishee wajjin haasaan godhin? Ani iyyuu manatti badaa wajjin hin haasa'u. Tole wajjin hin haasa'u. Deemam. Maalumaan jedha kana sanyii masaanita baarsa qabaadha. Maal taatee harmee maanni? Maalin taaree Tolosaan hagammaa qe'eetti hin deebine sa'aatiidhaan guyyaadhaan galii ittiin jechaan ture ganama horiin naannootti hin deebine kana caalaa maal ta'u? Yoona bulchaa afaan ol argatanii ta'a harmee qalbiin qaban yookaan ol argatan isaanu. Na argita boru ganama isa geggeessa dhimma isheeti abbaa manaas geggeessitee qe'eedha. Abbaa mana sariyattee mucaa ishee sariyattee jiraatti nana jedhan lama taanee jiraan naqee kana keessa nagaan barbaadan inni achumatti nagaa naaf haa ta'u abjuun koos garaan koos sirrii miti nanaa keessi koos sirrii miti achumatti nagaa naaf haa ta'u adeemu ganaman isa geggeessaa. Kophaas jiraan naa harme horii yoo ta'e onan deebisanii rakkoon qabu. Maal taana bineensa nu nyaata mana keessatti ati agayya miti horii dudduuba deemtaan maal jechuudha? Lakki harmee koon akkana jechuu koo miti. Duras yoo ta'e anatu deebisa horii Tolosaa yoo ta'e hin gaddaree fudhate. Hojii sin gargaaru taanaan maal naaf eegari mana keessa? Bulchittiinis gaafa jaarsi qe'ee kana keessa ture yoo dukkanaan naa ture horii wajjin tiksaa ture amma inni qe'eedhaaf fagaannaanis olii gaddeemee oduu odeessa dhimma keenya hin qabu. Kan Tolosaan qe'ee keessan hojjenne bulchaan akka hojjetu eegda bulchaarraa waan eegin harme. Dhugaa kee jette nan dhalee guddisee nan dhageenya bulchaarraa maaliin eega jetteetu mee kottu har'a gudiima isaanii ilaalla. Maal akka isaan hojjetan kottu.
Gam adime maal gootaa dullaa baattee deemte shumburee arguu dhaqaa jirtooti lola maalii dhaqaa irraa. Yoo man ulee of harkaa dhabee beekaa mani bulcha. Maalii gam yeroo tokko uleetta manuu shumaletta manuu maal barbaachisa sammuutti isa manuu hin jiraan sammuu keetta man tenne maal manuu harka qullaa deemaa irrani anamma akka nu waan deemu namni ana caalaa jibbamu immoo hin jiru safara kana keessatti ati garuu yeroo hundumaa ulee baattee deemte. Anatoo baatee deemaa jira siin maal si ilaallata amma bulcha. Hin deemtu jallistee. Dhuguma soonan ilaallatu anoo yaaduma hin jedhe malee. Gam Maal? ija godhamu sun abbaa keetii maal isa dhugaa tabbee keeti maal ishee isaan mataarra kaatanii deemaniin hin beekaa eessaa ba'anii Dhuguma abbaadha. akka jooruuti moo akka cimuuti reemma isaan Abba! Lebalaan adamii urba. Ngufta. baagammee ko bushaa maani baagammoo baagammee ko gara galtanii ijilluun ol argaa isin argaa baagam maaloo akkamisin Jirta. nagaadhaan baga nagaan galte baga nagaan qeeqeelitti deemtan baagam Abba akkam? Jirta gam. Nagaadha. Nagaadha. Akkam? Akkamitti? isa dhugaa maaloo baagammee baga nagaan galte waa isin hirkaa fuuna Abba! kennaa isin hirkaa Bulcha fuuna rakkoon qabu. maali Gurba. Foto fuudhu naga. maali yoo baate rakkoo walii qabu maanni gammeen maanni akkas goggodhatu isin karaarraa deemtanii dhuftuni abbaa gammee Dhiyaate bulchi. Hin quufte. Haadha jala walti waan ta'eef likkiitti ni seegasha. eessa dhugaati abbaa gamme likkiitti gashuu qabdu maaliif gammees yoo ta'e haadha isaas yoo ta'e sirrii miti Ni rakkoon qabu bulchee amma deebi'eera waan ta'eef nan sirreessa. Ati akka maallee kee maal jirta? Lafa goda sana facaaftee sanyii. abbaa gamme sanyii maaliin facaase lafan oggaa lama guutuu qotee gaafani sanyiitti fudhadhee lafa kanan qota jedhu adaraa seera adaraa iiggi hin qottu lafa koonaan jedhee narkaa fudhatanii abbaan koo Abbaamti kee moo? maarree abbaa makoo sana dhashe abbaa jechuun isin irratti hafe isa dhugaati anamman utuun abbaa akka keessanii erga dheeratee guddadhee hin naga'u isa dhugaa nama dhala isaaf yaadu nama mana isaaf yaadu isinii nan argina abbaa gammee isa dhugaan siniin jedha. Maalan dhagaa. Mee haa ta'u akka jedhe tokko mataa dhibaa tokko dhadhaa dhiba jedhe. Hankoo narra ciisee nyaata. Atum tura hojjedhe naan tulluun si jira tulluu moo? Abbaa gammee dhugaatii nan gammade isin arguu goddi isin galuu keessanitti isin nan gammade ammoo lafi dhadhichaa moo dhadhaa tokko dhadhaa baal tokko. Anillee guyyaa biraan dhufa mucaa tokkotu laga dhaabatee eegaa isa dhugaa galaasin. Jadi sama bulcha. Sin argaa booddee. Nan dhufaanu mucaa wayitu laga dhaabatee eegaa laga walakkaan dhaabee dhufe mucaa tokkotu isa dhugaati bishaan bukkee dhaabatee eegaa malee. Nan dhufa rakkoon qabu nan dhufa. In harkaa baate ka gammeen irra guyyaa dhuma isaatii irra ture maaltu jaarsa kana oofee kaa'aatti latti fide maal takka ture immoo dhufu erga nuyi ol bira faanuun dabarsu rabbunti mucaa kana karaa yoo asiin numni asiin harkaa baa yoo asiin nanni asiin harkaa baa maaliin godhamu tolosaan nama naagaa gaafa lagicha dhaqee innoo akkas ta'e nan gubadhee. Sudah carraan qabu mana kana keessan. Jimaat. Jimaat. Abbaan dhufeera jimaate. Dhugaa dhigam eessa jiru reeweerri isaan? Hin dhufne? Dhufeera maallee bushaa wajjin achitti oduu qabatee jira. Haalli isaa immoo gaarii miti. Waan inni ta'e immoo hin beeku. Oduu nagaan na gaafatiin na darbatee na bira darba. Carraadhuma koo kan akkaman godhaanii jedheen. Bulchattii kana maal godhu nuti hin jedheeman. Si turraa na dha'uuf malee itti agarsiisan ture. Qoyti. Isheen ammoo kan dhaqee waa odeesse kanaaf si darbatanii darban malee waa tokko miti waa tokko hin goone abbeen kee. Dhiisati jimaate amala abbaa koo waan tokko waan beektu hin qabu. Amala isaati. Bushaa irra ofitti aanseetu anaan immoo na darbatee oduu nagaa nan gaafatiin deema. Akkasitti nagaa na gaafatee na bira darba.
Dhiisati gammee bulchattiidhuma kan dubbii qabu. Maal fidanii dhufan isaanii? Wayyoo gammee caammaa sii bitaniin. Dhiisi mi'a isaanii hiikiniiti. Amma immoo maaliifin kana hiikte kana tuttan jedhee immoo nama fixu hidhiiti manatti ol galchitan. Kanaaf immoo asitti ammayyuu qabatana barbaada erga dhufe immoo kaa'e akkasumatti. Tabe. Gamme. Haamtuu fidii kana kaasii kenni foriidha. Kana hin facaaftan moo gannatti anasi gadi. Maal akkas uffata kenna quun akkas. Amma kana dhuguma nyaannatte hojjetan moo. Hayaatu sangaan ko. Tokko ila gamme tokkotu nan bisan amma kottuti kaasiiti achi tuuli foriidha. Kana gaala kanaaf qe'ee dhiirri keessa jira qe'ee dubartii. Eechi. Isa maal ta'u gurba? Horii ilaalee dhufa abbaa. Eessu? Jirtu? Nagaadha? Fayyaadha? Baga nagaan dhufsan? Kottu gurba, kottu. Si miti kan qe'ee koo dhufee dhala koo asirratti reebuun. Kottu, eessatti fiigaa?